السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالسمتون هردفتون برسار مات. الحمد لله أن نقول نجاني كي خنجر الله إنك بجارا بكير تمرس نجاو. إذا دعوتوتن كيا فيديو أراك نكيساتي وانا نسمبرتيزو. حالا جوالا كيسن أبديت تقولون أن ديسنا نسمبرتيزو يمكن حالا جوالا كيسن هاروم سو دان ديسنا يشوف نيكله. حالا سوفتيري سادا اتهاروم سني يشوف نيكله. إذا دعوتوتن كيا جوالا كيسن يرو ني هاروم سو سنغافة يمكن يرو ني أبديت سنغافة يشودا هاروم سو نسنا رادركا ما يشوف نيكله. Soofteerii isaadhaa abdeet gochuun jawwaala keessanii baay'ee tokko bareedaadha baay'ee tokko jawwaala keessanii gargaara jechuudha isinii galee akkasuma rakkoo mobaayila keessanii rakkoo baay'ee isinii fure jechuudha egaa daawwattootan kiyyaa warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarawwataa ta'an bakka nagaa dhuftan jechaa yuutuub chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagdanaadha yeroo sabskiraabii gootan barumsa asirratti dabarsan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilikii tooraatii booda ol kajetturra kaayyadhaadha akkasuma barumsan garraadhaa sin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadha waan isin deebiraadhaadha barumsa keenya yoo isin tolee isin gammachiisu viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa jedhamu laayik sheer waliif gochuun dagatinadha egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsa hanga xumura viidiyoo keessatti nafaana duraan hortubaa isin hin jedha. Egaa daawwattootan kiyyaa jawwaala keessan haaromsuudhaaf jechuudha siitingii bilbila keessanii galtu haaromsu yeroo isin hin jiru jawwaala keessan foormaat godhuu akka isheen jechuudha jawwaaluma tun shismoo abdeet ta'a malee wanti tokkollee isin jala hin badu foormaati isin jala hin ta'u jechuudha kanaafuu akka hin sodaanne jechuudha isin gala amma haaromsuudhaaf siiting keessan irra galtanii achi booda asirra gadanii bootanii achi booda asirratti kinoo soofteer abdees ka jechuun kilikni gootanii ammallee daawulood inda instaal ka jechuun kilikni gootanii egaa achi booda qarqara gaditti jechuudha as gaditti daawulood ka jechuun kilikni gootanii achi booda haala kanaan akkuma argaa jirtan kanaan haaromsuu eegalaa jechuudha isin eegale egaa achi booda yeroo haala kanaan daawuloodii ta'e xumure jechuudha as gaditti instaal ka jettu ni dhufti isinii fi instaal gootaniiti jawwaala keessan cufatee banataa jechuudha achi booda kala haaromee jechuudha isin eegale egaa daawwattootan kiyyaa isin eegale jeetan abdii qabaa barnoonni keenya rarraaraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawwata sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagtinaadha viidiyoo keenya laayik sheer waliif gochuun dagtinaadha barumsa birootiin akka walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma